siudiitti imaltu maaltu booddee Dubaay keessatti hambisuu si dhaqatiin. Nama afaan beeku malee hojiiyyuun argatan. Ijoolleen akkasitti ijoollee goyoomsitanii asitti akkasitti keessatti hambistanii kisaaraa lammaffaa keessa gashitan irree adaba godhaa. Wayin dura dabarsaa Dubaayima fidaa viizaa Dubaayitiin. Arga Suudii tikkeetti akka raaciitiin dhuftee immoo as keessatti hambisiina. Boolee keessatti dhagaa gulatu gadi bahuu hin danda'an Itoophiyaatti deebi'uu hin danda'an Suudii tikkeetti jala dabarsitan. Of eeggannaa godhaa ijoolleen biyyarraa dhufta waan akkasii. Xiqqaanis guddaanis dirqamuma Dubaayii shuu biyya kana jannata seetanii yanan hin jedhu. Biyyi kun nama afaan beeku nama dandeettii qabu malee rakkoodha. Taaptaabii tolchaan osoo hin beekin jala darbe no karoftitti otoo hin beekin jala darbe miti sinumatu as keessatti Dubaayitti hojii galtattanii ijoollee baay'ee akkasitti jala dabarsitan. Osoo hin beekin akkamitti jala darbe ijoollee yeroo dhufanii bu'anii bakka qubatanii xiyyaara lammaffaatiin darban ni jira. Ifii keessan as keessatti ijoollee asumatti Dubaayitti hojii galta jettanii hambistanii faati booddee karaa gadi baatu abdi. Amma oga eerpoortii keessa bulti moo Itoophiyaatti deebiti moo akkam taati? Qoy laliseen kun nama beeku miti badhaatu kottu seeni meeti. Karoftitti kottu seeni. Si argisa naafi dhiifama biroo. Kottu seeni karoftitti seeni. Wayya biiftuu. Akkam nagaya? Akkam? Fayyaadha? Jira. Akkati yaaddee miti beektaa aniyyuu maatii shirran dhagee mucaan haaradha turte beektaa? Innaa malee ani hafe jedhee miti anuu haara dhageeftii kiyya maalan beekan hafe jedhaan jetteeti ani yoo furmaata qabaatte jedhee si gaafadhi malee. Akkamitti xiyyaaruuf jala dabarsite isheen? Mucittiin haaradha beektaa innaa maal akka ta'een beeku garuu maatii ishiin natti beektaa achi gaafannaan as ta'anuun jedhanii ture warra achi keessa hojjetanii innaa achi teenye takka turree moo jalatti agarsiisnu isin jala darbee nuun jedhanii naan jette. Amma egaa akkami fallishi Itoophiyaatti deebiti moo akkam taati? Daldalaa ishee garuu birrii biraa galchiisisee natti fakkaate galchiidhaan jira ture garuu hin galchine ture duraanii. Innaa tikkeetti kan biraa kutattaa birrii isheen mucittiin karaa kaampaanii deemaa turte jechi Suudii sana jechuudha. Innaa birrii haara galchi jedhaanii ture bakka kan fadheen deemanaan jechaa turte garuu maal akka isheen goote beeku gidduutti moo bilbilli isheen alaa dide. Booleema keessa bulteere? Kana bar. Innaa tarii furmaata qabaa laata jedhee si gaafadhe malee ani waan beeku. Yoo boolee keessa yoo viizaa biyya kanaa baasattee of harkaa qabaatte malee gadi hin baasanii gibbii keessaa qabanii ol si deebisu. Yoo ati naqa 4-5 isaanitti gad deddeebitu warra barriirraatti tikkeetti sirratti muranii xiyyaara keessa si seensanii Itoophiyaatti si deebisu. Okay. Sanuma yaalaniif bakka amin deddeebiseen bilbilaafi. Yaa kanaaf iyyuu dallaalachi ishee sana faana walii galaati tikkeetti bira viizaan ishee dalaga waan ta'eef viizaan ishee kan Suudiitiin dhufaatti waan ta'eef tikkeetti bira Dubaay irraati Suudi Arabiyaa haa kutuufi. Okay. Galatooma ishee. Kan Itoophiyaa kutamiti ammas tikkeetti kan Dubaay Suudi Arabiyaa kutu. Diraamaa 500 akkasi. 500 kuma 40 galchii jedheen garuun. Kuma 40 jechuun birrii meeqachuudha? Birrii Itoophiyaatti jechuudha. Birrii biyya kanaa birrii 900 moo 800? Waan akkasiiti. 800. Birrii 800 natti fakkaata. Ayyee bakka rakkoon hin jiru isheen galatoome. Kanuma booddee of eeggannaa godhadha. Ilaamoota fakkeenyaaf Itoophiyaatti otoo galtuuti ishee amallaxeera ta'e sun rakkoo hin qabu. Achuma keessa teessee paaspoortii ishee gar tokkomatti goostee paaspoortii ishee suura kaastee suura gurdii tokko yoo jettee ergatte viizaa kan Dubaayii sa'a 24 keessatti viizaan ordafee ba'uuf ni jira. Garuu ishee Suudii imalaa jirti afaan hin beektu nama hin beektu. Sila Itoophiyaatti otoo galaa jirti ta'e rakkoo hin qabu. Viizaa maxxalabdee
Viizaa ishee miiseejiitiin ergitee fi yoo deebi'e achitti gadi baati. Gadi baatee as keessatti kontiraata irra galtee hojjetachuu dandeessi. Okay, ishee galataam ishee. Warri haftan irree of eeggannaa godhaa keessattu. Ijoolleen haaraa taatanis ta'e biyya biraarraa biyya biraatti tikkeettii lamaa warri seentanii of eeggannaa godhadhaa. Meetaap koppii linkii godhame. Wayee koppii linkii taabii tolcha. Okay, singalcha koppii linkii taabii tolcha me yalla. Wayee bilbila kiyya kufee walla. Meetaap koppii linkii godhame. Kabiraan namni yaada qabdan. Taabtaabin hafuura nu kutee. Si qofaa miti kaabinoota Itoophiyaa yoo hafuura kutaa jira. Obbo Karuuftonni Itoophiyaa amma jireenyi qaalee jedhu. Haraama dalaguuf silaa sinitti hin qaala'u. Haraama dalaguuf namatti hin qaala'u. Algaa kana isa 40 isa 30 qabachuuf sinitti hin qaala'usa. Jireenyi immoo faaxoche dhugaa jirtu sinitti maanii nam tokko biyya keessa taa'ee anuu biyyaa ba'uuf jira. Jireenyi qaalee mana tokkitti ijaarrattee qabaanna mana madaamii keessa waggaa 30 waggaa umuriin kee 25 ol dabarraa hin taa'i. Anatu siin jedhe. Garuu galtanii manuma kiraatti qofa hin galiina. Ansinii dhaamuun. Manuma kiraatti hin galiina yoo mana guddaa ijaarrachuu dadhabdanirree saarvisii jala ishee dhakaatiin hiisiste duuba ishee ashawaa garafsiste kilaasii 3 kilaasii tokko kutaa ciisa kee godhatta kilaasii tokko bakka meeshaa kee naqattu waa tokko godhatta kilaasii tokko kutaa keessummaa godhatta. Wallahi namni baay'een bilookeettiitiin jammareefa waggaa meeqas keessatti gurgubata. Warri Itoophiyaa yerooti gaafattu jireenya qaalee kana taane isaan uumama isaaniitiin rakkinuma odeessaa waan guddataniif rakkinuma sitti odeessu. Nama Itoophiyaa jiraatuu fi araba nan gammachiisatte hin yaadiin iyyuu. Araba kana too waan argite faaqaa hojjechaa oolte takka turteerree dadhabdeettan jettu ba. Hojii biraas ajajji. Dhugaa waaqa. Waa biraa isuma akkasittis 24 xaaraa oolte kana waa biraa sitti himti. Okay, singal jabir. Kanaafiyyuu mana kiraatti qofa hin galiina. Garuu waggaa 6, waggaa 5, waggaa 4 hojjette gaafa biyyatti deebitu abadan mana kiraatti hin galiina. Mana guddaan hojjaarattanis sammuuf hin nyaatina. Hanga humna keessanii manuma xiqqaa ijaarradhaati achi keessa teessee maaliif shunkurtiif barbaree gurgurteen jiraati sammuu nagaa jiraatta bara biyya abbaa kee keessa. Malee warri Itoophiyaa rakkoo odeessuun dhiisan. Nama Itoophiyaa jiru immoo gammachiistu. Walla mee nama yeroo biyya jirtan gargaartanii fi gaafa biyya kana fiddanii jireenya argu garaagarummaa qaba. Durayyuu akkasuma nama cannaqaas hin jedhu. Waamii kottu dhaqi waamii kottu. Dhugaa isinitti maal? Keessattuu umuriin keessan shamarran keenya waggaa 25 ol dabarraa hin taa'in otoo ilmoo tokkoon qabaatiin waggaa 25 ol darbite kushinaa manamaa keessan dhaabati. Abboon rabbi nama umurii isaa guutuu ergamuus hin taasisi. Oh my God. Otoo ilmoo tokko qabaatteerree ilmoo keessan ilaaltee jabaattee hojjetta. Garuu ilmoo tokko kan hin qabne obboleessa barsiisaa, obboleetti barsiisa, kanan ijaaraa, kanan xumurree laa. Mana kiraatti qofan galiina malee bishaan boonoo tokko gashatte taanaan inni kaane aadi. Mana takkitti qabaanna mana kee cufattee baata namni gadi baysiin jedhu hin jiru. Argattes dhabdes manni kee siif da'oo keeti.
waan xiqqishuu argattee yoo nyaatte bulteeyyuu manni kee gadi ba'ee sin odeessu. Wayii mana kiraanarraa kaffaluu didde daaspooraa biyyan ijoollee baay'ee akkasitti hin cannaqamtanii biyya namaatti deebitanii hin jirtanii mana kireeffattanii marga bultoo dhaabbattanii mana kiraa seeraan naan kaffaltu biyya arabaa turte annannannatti qinqiniishi sirratti urgufattu. Zayuu warri Itoophiyaa suni warri mana kireessani bishaan illee jarakiinatti safarama bara. Jarakiinatti. Habibti bunni hin jiru. Dhugeeffite. Kanaafuu kanan dagatiin hafaa turche. Nama Itoophiyaa gammachiisuu jechuun dhakaatti fincaa'aa jechuudha. Wayiin marga magarshee siin fayyadu. Wayiin dhakaamti sunuu faayidaa siin argisiisu akkasi. Nama Itoophiyaa gammachiisattee yaadi. Walaa obboleessa, walaa abba, walaa haadha, walaa obboleetti, walaa jaarsaa jaarti. No. Hanga dandeessetti fiiqee of gammachiisi. Jarri rakkoo masitti odeessu walla. Otoo kaleessa 30,000 buustee fi guyyaa 2 booddee immoo bilbiltee akkam nagaa jirtu fayyaadhaatti. Nagaa keenya kunoo kun dabalee kunoo kun ta'e daandiin inni achii tokko otoo suphamuu galagalee eenyuun du'ee eenyuun jiraate abboon nu du'aarra hin jirru biyya namaa keessa abbaan barbaade illee shuu duuti ankeenya ijoollee meeqa biyya arabaa keessa toggaa 7-8 hojjette gaazeen itti tokka'e reeffi isheerra biyyoo faana otoo waliin argine ji'a 2-3 ta'a miti firiijii keessattuu ijoolleen namni sinjalaa boqotee namni dhukkubsate hin cannaqamina. Dhuga ifii keessattuu ijoolleen Suudi Arabiyaa deemte ijoollee meeqa maraate ji'uma kana keessa har'arree mucayyoo wayii bakkee keessa fiigdu arabni waraabdee gadi gadhiiste. Maali isa biyyaa jiruuf sinutu cannaqama kushinaa namaa keessa dhaabate. Isaan biyya abbaa isaanii keessa rakkoonis bal'oonis hoosaan qaqqabe nama isaaniif qooddatu qabu. Sin garuu maaltu isinii qooddata? Mee abiddumti yoo harka kee diingatuma too nyaata hojjettu harka kee kana abiddi gube namni baazilinii fuudhetti sii dibu jira. Akkasi jireenya. Ifii keessaniif cannaqama malas teessanii isa biyya yoo ilmoo qabaatte ilmoo kee hin dagati. Ilmoo kee barsiisadhu. Ga'ee haadhummaa bahi. Ilmoo kee qofa hin dagati. Maali? Haadha jechuun haadha waan taatiif. Isaan ala. Warra kaan irraa ala. Yoo isaan waa'ee rakkoo nama keessattuu yeroo hunda waa'ee rakkoo isinitti odeessu irrattuun bilbilina nama cinqatiif rakkoo fi kanan ta'ee sanat ta'e nama isinitti odeessu anas suniin jedhe sammuu nagaa hojjetattu mana madaamii keessa bilbila irraan kaasina nama akkas. Namuma gidiraaf cinqii biyyarraa fidee isinitti odeessu jaarsa keessaa haa ta'u obboleettii keessa abbaa warraa keessa hiriyyaa kee biyya keessaa saataattu irraan kaasin bilbila. Bilbila kee cufadhuuni. Asittirree dhuftee si gubboo eegalte jalaan odeessi. Asaarii ishee nyaachistu madaamin dura si utaaltee biyyatti galtee mucatte. Kanuma siniin jedhaan. Wallahi jireenya shamarran keenya keessa jiraattu isa keessa jiraateetu beeka. Wayii bilbila kiyyaa. Dubaay jirti miti isheen eebboo si harkise maan seen. Oh, sin harkise garuu seenaan jirtan. Mee taabii tolchaa mee? Mee taabii tolchaa? Dhugaa siniin jedhan ilmoo yoo qabaatte ilmoo kee qofa ijii kottu bahe abboo geemiin irratti hin ergatiin. Ani warruma rakkoo geemii kan ani amma daaraa na dibuu fi amma fuula kiyya saamunaatiin dhiqatee kan daaraa na dibuuf geemiin irratti ergattasa. Ani giftiriin qabu. Daasporaan janajjanuun qabu. Ani hojiin kiyya qimamoota mana madaamii fa'a. Ifii kiyya mana madaamii dalagaa taaskii dalagaa waan meeqa dalaga. Geemii yeroo giftiirree bitee namaa kennee hin beeku namnillee naan kennu. Daaraa na dibuuf amma geemii 9 irratti deebistee ergatta ba'a. Maamaa fuula qulqulluu fuuldura kiyya dhaabatti anatti fakkaata. Wallah. Naafi maan seen. Yoo wali gastiin tiyya nama harkisaan jiru fiig.
Mee taabii tolchame naafi maaf niitorkii keedha maaf sin harkisu. Taabii godhamti. Nagaan siifaa baay'eetu. Akkam nagaya. Jirra kun akkamaati. Jirra galata waaqa. Urjii akkamirree shurraabii bittee naa ergita yoo ta'e dilaaverii ergadha. Yaadamoo gaaffii qabda bifti. Yaa waan fagoodha garuu si gaafachuu barbaade beekta. Waan fagoo maali? Jaarsa si amallatee waan fagoo? Gifti waan maqaan. Lakki gifti kun amallanne nu biyyuma jira gifti ko. Hojii isaarra. Okay, biyya jira hojii isaarra siima hojjechaa jira. Si hojjechaa ma jira? Inni taa'aa jiru ba? Inuma hojjeta. Rakkoon qabaa hojjetu. Lakki hojii gabarees ma beektudha mitiin hojjeta dhugaa. Anillee hojii gabaree ta'e hojii mootu hojii irra jira sahaa hojjetu hin jedheen irra karufti Ana ofii oomsi gaafadhe Senior, fiizaa kiyyatu ganaadhuma paaspoortiin kiyya immoo dhumuuf jira beektaa akka mee'amee yoo paaspoortiin kiyya dhume amma fiizaan xumuramu ittittumaan hojjedhamoo booddee rakkoo keessa nagashaan haaromsuun barbaanne beektaa biiftuu galuu barbaada. Annaa jarri immoo iyyuu barreen gaddanaa hojjechiisanii kana dura bakkee hojjechaan ture amma immoo barreen gaddanaa hojjechiisanii waggaa tokkorraa hojjedheera. Paaspoortiin kiyya immoo hin dhuma beektaa dura fiizaa. Ati itti fuftee hojjechuun barbaaddu? Ani galuu barbaada amma jarallee mariisisuu sodaadhe yoo amma paaspoortii kiyyatti hojjedhee galuu barbaada bakka ani paaspoortii ofii kiyyan baafadheera kana dura yeroon hojjedhu fiikoo. Isaan yaani gatiima isaanirraa qabanillee gatiima fiizaati malee waama tokkollee gatiima daalalaalee waan tokko yoomitti fedhuma kootiin naa hojjetan homa takka gatii yoo baay'ee paaspoortiin kee waggaa 5 fixeera moo? Fituuf ji'a 8ffaa kana isa dhuftu hin fixa 29. Biyya galta taanaan haa dhumu otoo itti fuftee hojjetta ta'e ID biraa haareffachuu fi yoo paaspoortiin kee guyyaan isaarraa umeerate jijjaa gadi qabataanaan siin haaressan. Garuu ati hin galta Dubaay itti fuftee hojjechuu hin barbaaddu yoo ta'e rakkoon qabu ID'n tikee gaafa sirraa umu paaspoortii kee qabattee galta barbaadde biyya haareffatta tikeetti murattee galta waan ta'eef garuu ID haareffachuu hin dandeessu hanga sirreeffattutti. Anuma haareffachuun barbaanne silayyuu galuu barbaada dingata ammoo jarri naadii ta'a yeroon ji'a 8ffaa ammoo iyyuu argane isaan ammayyuu natti himnaan nan beeka waan suurri sana bira jiru paaspoortiin kiyya. Rakkoon qabuun galta taanaan rakkoon qabu yoo as keessa haareffatte hin hojjettu ta'e garuu inuma murteessitee lafaateen tokko yaanni ishee gaafa galuu jala geesse ji'a tokko ji'a lamatti galte yaanni biraa jijjiirama garuu ati galtee hojjetachuuf murteessitee ta'e rakkoon qabu. Lakkaanoo murtoon galumsa murtooma galumsaa totoo isaanii lakki ji'a 2 keessa dhuma silaa fiizaantiyyuu yoo isa fiti jiran immoo sumayyuu fitee galageen yoo immoo rakkoon irra guwate paaspoortiin ji'a 8ffaa. No paaspoortiin rakkoon qabu guyyaama ID'n keessarraa umuu galta. Rakkoon qabu yaane. Garuu ID bira haareffachuu hin dandeessuuf paaspoortii guyyaan isaa. Anisuma kanayyuu suma ji'a 8ffaa ta'uun galeeyyuu dasna jedhaniyyuu garuu isaan immoo dirqama. Erga ID'n hojjetame hojjedhu nangalaa. Jechuun dhaggeeffadhu bulchoota. Dhageessanii immoo torbee 2 jirtu. Akkas jechuun koo booda jechuun rakkoo yoo jarri paaspoortii maaf hin haaromsine naan jedhu ta'a jechuun ittiin jedhe malee ani immoo toon fite naa wayyaa fite galuu naa hojiin afurii. Fitii magali. Erga Dubaayitti deemuun barbaanne fitii magali. Garuu biyya galuun dura waa mana ijaarratteetta karoorfatteetta achi geessanii Lamarrayyuu ga'eera sagalata isaa mamma miidiyaa irratti na dubbachiista. Bakka akkas taanaan galiin jaarsi kee taa'ama jirasaa? Akki gifti kon taa'unni. Hin taa'u? Hin hojjetannu. Haa hojjetu. Hin beektaa bari maaliif akkasitti ta'u hin beektu ta'ellee inni maalan jedha. Bicaa biyya keessanii akkasitti hundi qaqqaasii aga'uun oolu yoonas jala jira. Haa jiraatu anis hin beeku rabbi ammas hin beeku eenyu jaarsi kee? Mucaama biyyaati sitti bakka foloo walirraa qabna keessaan hin baasu asirratti jaarsa koo. Maqaa masaa qofa natti meeqa nama biyyaa taana. Lakkini keessumaa sitti mano siixaafa ilaallattee iistumii sajjiisa rakkoon qabu. Naan deebisiin ilaallattee lakkoomsa keessan qabaa bare. Siini lakkoomsa keessan qabaa. Nama wayii fiddee kana dura xiqqoo si agaaguleessiteetti suni.
Isheen sayyuu kooti. Intalitti obboleetti eebbisee sana obboleetti eebbisee jaarsan Sayyuu qabdu. kooti, sayyuu kooti baree. Isheen ani yeroo tokko akkas jennaan nu anallee arrabsite suuraan allee gadi na baafte naan dhiifne malee. Wayne obboleetti ishee arrabsite bara eebbisee sun billaaleeki jecha isheen obboleetti ishee jettee arrabsite rabbi ishee faadhiisu. An otoo obbolaati akkana naan jedhanii laala. Na bira gaheera amma isin intala kanaaf na beektaa siin jechuu barbaade na chaqe malee isin talaba waa'ee kanarra. Bakka galiitti jireenya mucaan qabdu miti habiibti galiide jireenyi biyya arabaa kun hin guuttu. Warri taa'a hin galiinaa ta'e umuriin kee 25 Lakki dhugaa ani kanaaf si gaafachuuf paaspoortiin kiyya dhuguma ji'a 8ffaadhuma yoon amma fiisaan umutti immoo hiiqadhaa mure dhingata rakkoon irra gaa. Malee anoo gaafachuu Gali habiibti galii dayii guddifadhu. Inshallah iwa lakkuun fidamee inshallah. Rafiin kaateel kaniif guyyaa lakkuu barbaade. Mamoche mee warri galsanii da'uu barbaadde nam. Giiftii gome ana tokko. Kulliin boontu dhuguma bargalaa daha. Amma fakkeenyaaf ani ilmoo qabu. Anamma ijoollee qaba bara. Kanan beekan isaan natti mana yeroo barinta. Amman ijoollee 4 qaba. Tokkitti isinitti hin fakkaatin. Ofiin mee warri galtanii heerumuu barbaaddan lakkoofsa libbi qirsi barreessa. Warri nagahe manni madaamii nan heeruma warrettan. Jira laata. Dhuguma bar ela anan sinin jedhu garuu mana kiraayitti hin galina xiin sammuu sin cannaqa. Mana guddaan ijaarrattee bilookeetiin jalqabdee sammuu nyaatami. Sarbiisii kirayyuu hin qabnu gooftaa agar kirayyuu laachaa jirra. Bakka ati habiibti galiiti gowwaa fakkaatuuti garuu ammallee ijoolleen baay'een maal taane sitti fakkaate biyya kanaa gaafa gallu. Ijoolleen baay'een biyya arabaatti ni guddanne jechuu ni danda'a. Hojiif uumame toon taane hin guddatan jechuu danda'a. Waggaa 14-15tti biyyaa baate biyya kana keessatti hin guddatti waan hunda madaamii jalatti barti. Tokko madaamiin kee mana keessa hamtuudha. Jaarsi ishee yeroo bakkeetti dhufe ishtibee shubiddaa inni itti taana atillee giiftitti jalatti argita gaafa galtu jaarsa kee biddeeshee. Maa harafakkan jedhe. Saanuma afaanuma arabaati walii gallanaaf innillee. Hin dubbadhu afaan Oromoo. Dhuguma abbaa manaa keessatti shamarran baay'eedha. Haadha laaliin tala fuudhii jedhu miti durbi haadha jalatti guddatti amma nu madaamii jalatti guddanna. Madaamii jalatti guddanna. Bakkaan amma afaan arabaa maan isaan kunuunfadhaa sadallaa. Malee akka madaamin tokko jaarsa ishee mataatti kaatulleen ka'een habiibti taa'i galii ilmoo kee guddifadhu. Mana qabaatten taanaan rabbitti kakadde ilmoo tokkitti otoo hin qabaatin biyya namaa keessa kanan guuta. Isuma hin qabnu malee mana qabna biiftu. Bakka dhugaa rabbi hireen harka rabbii irra jirti galaati heerumaa ilmoo tokkitti guddifadha. Yoo rabbiin kun namuma gaariitti si qabe garuu miidiyaa irratti nama bartanii asumaa gaafa gadi buutu qubeelaa booleetti sitti duree boollee matta akkasirraan baase. Inni jiru intala kun maala abbo ammayyuu mugaa jirraadha. Yoo miidiyaa irratti bartanirree biyya galaa warra keessan bira deemaati adda baafadhaati. Namni haadha manaa qaba moo fuudheetti hiikeera dura adda baafadhaa. Dura adda baafadhaa. Lammaffaa immoo abbaa warraa keessa ta'e jaalallee keessa ta'e dhiira Itoophiyaa otoon sakattaasisiin faana hin rafi. Ani qola ishee baasee sinitti masa namni dalga qabu miti. HIV nama Itoophiyaa keessaati akka nama ganama daabboo magaala keessatti daabboon ho'aan kun toshamee deemee rabsamu eenyu beeka? Mana daabboo irra deemee rabsamu makiinaatiin akkasitti HIV Itoophiyaa keessa rabsameeradha. Safuun hafeeradha. Kanaafuu abbaa warraa keetti kana mannaa hafuu walladhu kabaji garuu dura dhiiga isaa sakattaasisa. Abbaa manaa keessatti yoo garuu biyya kana ifiisaa darbee ufeera ta'e sakatta'ame biyya kana keessa hoo jiraate rakkoo hin qabu. Garuu situ Itoophiyaatti itti galataanaan sakattaasisi jaarsa kee dura. Asin jiru namni maraayanis fidu faateen narraa footti finas fidamu abbas maa. Yoo hafee gaa'ela malee dubartiin hin bareeddu habiibti gaa'ela malee dhaabatti haftamu laawu. Sirriidha jechuun asmaa golchuu fasilayyuu Dubaay koo biyya faatee hattuute.
kuno waan maadamuun jiru kuno ibsiin gadi bahee nyaatee deebi'aa jiran nasii qabu abiibti. Ka'ee fiduur naaf iddaari. Laalaa galee ati galiitii tokko guddifadhaa yoo ta'u baate kottaa lamaan keessan. Ishi bakka Ameerikaa ceena kalaadaa wayyuu. Isin irree rakkoon qabu. Meetaaf godhame seenu akkam nagaa fayyaa biiftuu kunoon. Inni akkasitti kolfaadda ishee kabajami kanuma si gaafachuuf hin seenee naa jira dhaadhoo. Oke abiibti rakkoo hin qabu. Naafi maaramii almeeqa sirratti erga hin seentu kottu bayna jalaa. Ergan seenne bayna jalaa. Karuufticha warra Itoophiyaa. Asumatti naa barbaadi. Abiibti asitti Maammadoo argachuun baay'een isaa jaalallee fida. Isa kaan obboleettii fida. Inni kaan immoo rakkoo. Ani ammas hin heerumsiisan jenne. Ijoollee waggaa 25 ol dabartan galaa heerumaa jedhe malee. Meetaabii tolchaame. Amma dhaabadhee isinitti odeessa sayyola maarkettii wayii immoo xalabii taa'ee eegaa jira. Meetaabii tolchaame. Ani galee heerumallaa ati eessaa 25 geessaree ati hiriyaa sabee keenyaasa caaloon si hangafti. 22 wayin sadii kana keessa jirta seenu ati 22 yaa 22 keessa jirta. Nama sin beekne shawwadi okay? Ani baadheen si guddise waan ta'eef si beeka bareeche. 22 keessa jirta. Hiriyaa rattuu keenyaatati. Waan ufiinu waggaa tokko si hangafa. Meetaabii tolchaame. Way warruma geemii kana namni daa geemii malee dideera. Maal heerumta ganaa siyaafate. Waggaa 3 qabda. Meetaabii godham ijoollee yaada gaaffii qabdan ani si harkiseera biroo dhiifama. Ifiikee seenuu didde. Eebbiseen kun immoo maal jetti jaarsa miliqee fakkaata kanas. Akka Biifuu nagaa buntee. akkam nagaa baay'ee abiibti akkam nagaa jirra galata rabbi. Fayyaa keetii. Jirra galata rabbi noori jenneera. Anchi hojiin deemne Nan badde. jira bar. Badde sammuu namaan. Inni yaadamte bar. Onlaayinii galtee beektu laayivii. Laayifii xiqqoo akka sirii ganama naan mijatu amma manni barumsaa banameera waan ta'eef xiqqoo biizii ta'a. Hin gaddanaa siin tala karaa waastaappiin odeessine moo gadi sii baasa isa odeessine isa. Maal odeessine immoo? Odeessine anaaf karaa waastaappii. Lakki haadha kwaanaaf si gara wasaabbiin odeessine. Kuttas deebii amma. Fayyoo nagaa keetii jirtaa lubbuu. Anchi ati eebbisee ishee obboleettii kee xiqqoo tokkoon fidaa jiru miti. Ishiidha wallaahi biifoo eengadda ishee mucicha ishee godhe. Marreen eengaddisa kaana nu odeessine. Maal taatee moobaayilii gattee dubbisuu? Irraa fudhatanii makiinadhaan fudhatanii deemanii waan qabdu muduu ishee bututti harka. Moo koddii wayinaa ergenna moo dhaabateetti ba. Haasofsiis jedhee ergee fi moobaayilii. Eeggannaa godha. Hattuun Itoophiyaa keessaa humnaa ol taa'e. Dhugaa rabbii biifoo ganama kaatee akkuma namaatu obboleessi siistarii abbaan manaa siistarii birrii tiraanisfarti ishii irratti godhee ittiin midhaannaa baasii jedheenii deemudha deemti taaksii qabattee sii galee. Taaksiruma keessatti bakka na fudhatan hin beeku edda biifoo dhugaa waaqa jiraata bakka na fudhatan hin beeku. Ginci biyya ATM kiyyaa silkii. Habiibti obboleessa kiyyaa tiiktookii isaa jala gaaf tokko jalma seenee ilaale. Isa qofaa miti ijoollee wasiillatti jarri as keessa jiru. Akka jirtutti shamarran wallaggaa jala deemee mucaa hordofaa jira. Ilaalee maxxis tokkoon kee garuu haana ani gaaficha 450 wanta taa'ee sin gaafadha. Waa biraa sin hin gaafadha. Indaallee shamarran wallaggaa isa jala jira.
komantii isaa jala galee ilaale. Waa jedhama maaltu na dhibe biyyaan maaltu na dhibe ani baga fide baga hojii isa gashee malee maaltu na dheka abbaa barbaade fuudhee faana jiraate dhiisee anis nama jireenya qabu waan ta'eef gafatti maaltu na dhibe. እና ከዚህ ቢፎ አረንሻላ ስልኪን ፍቲ ሲፈርግቲ ቪዲዮ ሲነርግነ ከናፈን ኢፋማ ሲንጀቾን ኑፌሽ ኮዴ ቪዲዮ ኤርግ ጀዴ ቪዲዮ ናነርግ አና ቢሰ ወዲ ቪዲዮ ቱ አለ ሜታፕ ኮፒ ሊንክ ጎዳሜ ራኮይን ቀቦ ኢቲ ሜራኔ ቪዲዮን ሲኤርግ እሺ በቃ biftu obboleettii konaaf dime ani nama haaraa hin fidu. Naan ergine natti ergi meettan erga isa laaltee hojjettu. Okay viidiyoo ijoollee siin erga karaa waatsaappii. Habiibi ani yoo malee ijoollee haaraa abadan hin fidu. Yoo dhuftee qaraamaa keessa galte rafa. Biftuun beekamtuudha. Kanaafuu warri ijoollee haaraa jettan ani yoo akka carraa madaamin nama kootaa argame nama haaraan barbaada yoo jette malee zim jedhee man fidu. Kanaafuu adaban irraa godha warri nama haaraa jettan. Ijoollee afaan beektan. Biiftuu garuu ijoollee hojii galaa jiru. Laala ijoolleen afaan hin beekne rakkoodha. Biifoo garuu biyya kana jechuudha. Oggaa Beerut hojjette oggaa 8 moo oggaa 9 Beerut hojjette erga biyya galtee turtee jirti. Garuu afaan hin beektin fiddaamati. Nan fida afaan. Yaani nyaata hin dandeessu nama guddoodha. La afaan hin beekti seeraan beekti afaan. Rakkoo hin qabu isheen. Ani kan hin fudhanne ijoollee afaan hin beekne. Bu'aa bayidan. Okay bakka keessan asii ergaan. Hayyee meetaa bitolchaame billaa. Hayyee bakka biifoon nyaata hojjechuun deemaa irra chaawu. Okay bakka waatsaappii na dubbis. Eshi koode eshi galatamsuma jalan jira taaban godha. Okay meetaa koppii linki kumuma torbarree galchaame billaa aleek. Intala konaan fidduu hiitu laala hilalla. Jaarsa fidee asiin gee obboleettiin uftee as geesse amma hin tane. Achi immoo ilmuma kee fidii fuusisi kaa urjii innum taadhuuf. Bakka Itoophiyaa magaddiisuuf jirraan jettanii walii magaltanii manutti machii gurguradhaa kottaa ka walii galaati. Waanuma addaati ufaa jira shaalla. Sayu dubbatta ankee jaarsa xiyyeetoon fidatiin ankee fidee. Ani warri geemii kun rakkoo maqabu wallaahi. Mee taaptaabii tolchaame. Ilmi kee duriyyee ta'e maa waggaa 10 ga'e aan duriyyee ta'e isii boo ijoolleen faamiliin biraan jirre gaarii gooteen jedhamutti dhiise. Mee taabii tolchaame mee ijoollee gaaffii qabdanoo jiraattan ijoollee biyyoota biraarraa Dubaay dhufuu yoo barbaaddan na dubbisaa. Suudi Arabiyaa, Beerut, Joordaan, Bahaareen biyyoota kana. Warri dhufuu barbaaddan biyya barbaaddan yoo haa ta'u na dubbisaa. Itoophiyaarraa immoo nama afaan beektan qofa. Dhiironni as keessa waraqaa mataa keessanii hojjetachuu barbaaddan irree warri kontiraata irra dhuftanii irree hojii dhabdanii yoo as keessa jiraattan kaansileeshinii yoo qabaattan na dubbisaa. Moo kana milishaa godhuure. Warra as keessaarree qaraan kaansileeshinii qabdan na dubbisaa rakkoo hin qabu. Hojii warra dhiiraa shamarran irree. Mee shamarran ani fidee qaraamaa keessa siin galchee yeroo jiru toomee as jala. Ani siin fidee biyya kana qaraamaa keessa galtanittan. Man dhiironnoo dhuftanii aayidii dhuunfaatiinis ta'e kontiraata irra dhuftanii kan waraqaan sanarraan jijjiiramne jirtu. Habiibti naannoo keenya yoo akkasuma jedhan. Waan ofii kottu mee galii urjiin si barbaaddi. Kottu galme. Yalla daqiiqa muraasa qabayyuu kottu gali.
Gasti ergad. Karofticha gasti ergad. Faayyoon as jala jirti dayyuu sitti. Mee taataabii godham shamarran afaan hin beekne rakkoo qabaan namni si fida jedhe siistirii kiyya. Asitti ogeesse qaramaa keessa sii dhuuban garuu rakkoo. Dhufuu otoo hin taane asitti yoo rakkoon biraa qaqqabe. Shamarran afaan hin beekne rakkisaa. Oye, Arabi, akkam nagaa oolte? Akkam nagaadhaa? Jirtaa? Jirra galata rabbi. Jira nagaa kiyya akkamitti oolmaa? Maalin rafta mooya? Nyaani moo? Haa. Rafaan jira. Shoo. Eessa deemaa jirti? Joori nagaan jetta. Dhala Oromoo dhaggeeffadhaa. Karoftichi hojii dhiise kaafuna urjii. Urjii. Dura situ fidi jedhee birreetti yaanaa deemti. As bahi kaameeraa banaddu as bahi urjii kun hojii keeti bara. Maal jettani? Meerre urjiin eessa jirti wallaahi hin jirtu. Wallahi jala jiru. Ol galchi qaamaa. No, bilbilli kee immoo hin daalachaa. Eessa maarkeetti keessa hirkaa'e?